gatii nama barateetii fi gatii nama hin baratini yeroo wal madaalchisnu mucayyoo tanarratti hin arge. Mucayyoon tun gaafuma isiin eebbifamtee hojii injiinarummaatiin eebbifamtee silaa mootummaan eegumsa godhuufi qaba ture. Gartanii injiinar jechuun waan saphaaxaatii miti. Arra silaa biyya guddatte Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanadaa biyyoottan gurguddatan kana keessatti dhugatti mucayyoon tun waan silaa isiin ji'a tokkotti fuutu silaa isin as jiraatte jechuun yaa beekaa. Waan silaa isiin ji'a tokkotti fuutu ani amatatti fuudhaa beekaa. Ani amatatti fuudha. Injiinar jechuun waan saphaaxaa hin seehina. Bulchaa biyyaatii oli. Carraadhaatitu biyya teenya san isii mude malee silaarra callaan isii biyya guddatte kana silaa taate dhugatti nama akka ijaatitti eegan irraa tokko. Bar biyya guddatte amma biyya teenya tana amma biyyaan an jiru tana barattoota Iraan irraa dhufe asii baratuu jira. Paakistaan irraa dhufe asii baratuu jira. Addunyaa tana guutuu dhufe asii baratuu jira. Barattoota cimaa hoggaa harkan cinaa tokkoon hojjechisiisaati, cinaa tokkoon barsiisaa. Yoo namni sun nama jabaa akka ta'u ta'e maallaqa kannanii fi mana kannanii fi waraqaa kannanii fi akka namni sun jireenya isaa akka isa jiraatee biyya isaaniitiif akka namni sun bu'aa buusu taasisan jechuudha. Gartanii wanni itti Paakistaan nukureela itti tolfachuu dandeesseef maaliif? Namtichi lammiin Paakistaan nama jireenyaaf Ameerikaa keessa jiraachaa ture, achi keessa barachaa ture jechuudha. Teknooloojii san fuudheetti biyya isaa geesse. Biyya isaa geesseeti arraan tana abbaan nukureelaa kan Paakistaan kan dhalattoota Paakistaan mataa ol qabachiise jechuudhaan ila arraan tana ittiin boonaa jiran jechuudha. Ittiin boonaa jiran. Akkuma Iraan dheengadda warroottan sadeen jeneraalota sadeen gartanii abbootawwan miisaa'el akkasitti isiin Israa'eliin dhawaa turte san warroottan sani kan miisaa'ela san kalaqe jechuudha, tolche jechuudha. Isaan sanarraan tan akka ijaatitti eeti. Mucayyoon tunis silaa arraan tan akkas ta'uu qabdi ture malee silaa takka masarat dhaabaa ta diqaalaa ilmoo gara godhattee diqaalaadhaan heerumte. Tanaan silaa nama arrafamuu qabu miti. Malee silaa kolkolee Arsiitii fi Harargee dhaatiin ni miti ta'isiin silaa arraan tana dubbatamuu qabdu mucayyoon tun. Amma ijoolleen teenyaasii gandummaadhaa fi waan adda addaati waliin baatanii daaraa ol godhu jirtanii mi. Maaliif uummata hin baratin ta'uu keessan asin agarsiisa dhugatti. Namni dura namni kun nama akkami? Mucayyoon duuteetu mucayyoo akkami? Taa'eeti dubbii tan filtireet godha. Gartanii? Isi waan hin baratiniif waan barumsa hin qabneef asii ol baatanii iyyitan. Namni hin baratin gartanii namaafillee hin hadootu. Mi'aa nama baratee hin beeku. Namni barate silaa mucayyoo tanaafii falmaa beeka. Gaafuma mucayyoon tun duuteehu kophaas hin duune Itoophiyaa san guutuu waliin fuutee duutee beeka. Itoophiyaanis walumaan duute. Nama akkanaa kana barsiifachuu yeroo meeqa waggaa meeqa isin fe'isaa bara. Waggaa meeqa. Waan saphaaxaan seena. Gartanii? Amma gurbummaan silaa jaarsummaan isii kashalabbeen kun isin faarsaa waan feetanii fudhadha. Duraanuu nama sirbu malee nama bu'aa buusu isin hin beektan, nama barshoo dhugee nama waalaa qubeetan isiniiti. Gartanii? Namni barshoo dhugu, namni dhugu, namni walli isaa dhennaan baalageedha. Na amana.
wallisaan tokkichaan isaa khayrii hin qabu tokkichaan isaa dantaa isaa dantaa garaa isaa dantaa farsoo isaatiif malee bu'aa takka illee bu'aan inni qabu hin jiru. Garuu warri silaa biyya yaamsisuudhaan biyya sanii bu'aa qabu biyya birootillee dhufan bu'aa qabu kana warrootan akka mucayyoo tanaati jechuudha. Akkuma fakkeenya warrootan fiigan warrootan Itoophiyaadhaa fiigan gaafa biyya namaa dhaqanii dorgoman takkaffaa fi lammaffaa ilaa hanga sadaffaa gaafa isaan bahan dallaalaatitu qophaa'ee isaan eega. Akkami fuulduraaf maal yaadde? Akkanumatti biyyatee miskiina saniif fiiguudhaaf yaaddamoo biyya teenya tanatti nu hafteeti jireenya bareedaas jiraachisaa maallaqa bareedaallee sii kannaa akkasitti nuu fiidaa jechuudhaan wanni godhan jechuudha. Gartanii jireenya bareedaa jiraachisan. Akkasitti uummanni si fudhatee akka ati biyya isaatiif fiidee biyya isaanii tanaaf fiidee akka alaabaa biyya isaanii samii irra ol qaqqabdu fedhan. Uummanni addunyaan maqaa dhabeetii bar nama maqaa itti godhu beetii bar. Gartanii garuu har'a isin haqa mucayyoo tanaa dhohisitanii hoggaasi waan jirreen fiidan dhugatti nama gaddisiistan. Amma silaa namtitti hofonfola rifeensa hin qabne artifishaala rifeensa irra guurattee deemtu masarat dhaabaa teettanii san bocola sharmuuta san silaa amma mootummaan kun mootummaa ayilii qabu silaa ta'e daqiiqa takka isii acha keessatti hin dhiisu. Garuu namni biyya bulchuu jiru nama barumsa hin qabne gubbarraa ila hanga gadi tokkittiin isii dubbiin kootoo uffatanii deemuu qofaa miti bara. Warra barumsa qabuu fi kana silaa biyyarraa baasanii kaan hidhat darbanii kaan ajjeesanii kanuma barumsa hin qabneetu biyya saniin deemuudhatti jira. Gartanii akkasitti mucayyoon tun hojii ala taati. Warri isaaniitiis waa takka illee hin qabneef caljaan firraa. Silaa irraan tana warri isii warra taajiraa silaa ta'e xabaqaadhaa miti wama fedhee gatii meeqa kabalanii dhiiga mucayyoo isaanii san yeroo san baasisan ture. Gartanii hangam takka akka biitti teenya sun paastarootaan buluudha jirtu nama agarsiisa jechuudha. Hayni dhabamuun dhiigni namaa bilaajitti dhangala'uun namni hin baratin gatii nama baratee hin beeku. Kanalaa garummaan nama barateetiif nama baratin takka tana. Kolkoleen takka takka Andu'aalam amma waanuma lafa dhiituufi Andu'aalam keenya Andu'aalam maarre jaa na'alatulla aleekum. Silaa irraan tana mucayyoon tun waa meeqa biyya saniif illee goote jechuudha. Gurbaa bocola kanaaf illee irra silaa waa meeqa gooti. Gartanii nama odoo hin beekin Itoophiyaa san kuffise irraa tokko. Amma inni isii qofaan ajjeeseef deemaami akkasii bar. Nama Itoophiyaa illee odoo hin beekin waliin ajjeese irraa tokko. Gartanii wanni Israa'el dheengadda itti lola dhaabdeef waan biroon seenaa kaampiilee waraanaa meeshaa waraanaa kuusaa isii gurguddaa saniitiitu bikka takkatti barbadaa'e. Achirra dhaabbatteeti akka nam tokkolleen viidiyoo waraabee qilleensa irratti gadi hin dhiifne maaliif jennaan wanni isin jette bikka islaama isin waraabdanii gadhiistan kana arkaniiti booda tarkaanfii biraan irratti fuudhachuutu malaa jette. Kijibaan maaliif bikkittoo san dhooyisuudhaafi bikka dhoomte san dhooyisuudhaafi akka uummanni illee itti lafarraa ka'ee hamilee duraan biyya isaaniitti qaban san dhabanii akka bulchootaa fi kana irratti akka isaan hin fincilleef tana goote jechuudha. Garuu gaafa saatalaayitiin Ameerikaadhaa gabbuutee hoggalaaltu Israa'el lakkaa barbadooyteeti
Achi akkasitti lolli kun haa dhaabbatu jechuudhaan karaa Ameerikaatiin dhufti. Achi akkasitti lolli sun dhaabbate jechuudha. Kana fakkaatti dubbiin. Malee waan isin ammaan tana bocoltanii deddeemtanii miti. Kaan ni biyya, kaan ni biyya. Dubbii waa wallisaadhaa fi walliftuu bira kutte tun. Waan sanii oliiti tun mucayyoon tuni bara. Wallistoota isin hasharbashanii deddeemtanii qushaasha ganta keessaa kanaa miti bara. Bartuun isanii oliin isiniin jaabar yaaqee maala kumtum. Hai.